Jira gentleman isa jedhamu san jechaan akka haala akkasii rakkan inni jiru heddumarraa bareedeera haalli fayyaa isaarree bareedaa fakkaata amma itti fureera waan akkasiidha. Egaa warri dhugaadhaa sobaa waan akkasii keessa miira akkasii keessa galtaniitu shakkaa jirtanii walumaan laalaa deemna wanti soba ta'e tokko iyyuu hin jiru. Baay'eerraa hubattu jedhee tayyaada argitaniiti jirtu. Kanaaf immoo hanga dhuma viidiyoo akkuma itti fufetti jira. Anillee har'a waa'ee jaalalaan isiniif qabadhee dhufe. Gizee tokko waa'ee gaddaa, gizee tokko immoo waa'ee gammachuuti gaa chaayinaala keenya gubbaa irratti kan argitan. Egaa jaalala keessatti jaalala dhugaati moo jaalala sobaati? Namni jaalala dhugaa wal jaallata moo jaalala sobaa? Yeroo dhuma miidiyaa kana ittiin guddifachuuf wal jaallata jennee yoo banne namoota tokko irraa sooshaal miidiyaa kanarratti argaatee oolla jechuudha. Isarratti immoo akkuma beektan soorettiin fi sooleen sirriitti tiiktookii kana keessatti baay'ee waliin kolfaa haadha manaa abbaa manaa ta'anii yeroo dheeraa waliin gammachuudhaan dabarsaniitti turan. Akkuma beektan soorettiin biyya Beerut Libaanos keessaa edda galte bubbulteerti. Yeroo immoo kara biyyaa galtundee ani soolanii maafan biyya inni biyya ormaa jira ani maaf qobaa koo bakka kanatti natti qorraa kanaafuu dirqama jaalladhee jaalallee qabadhee isaa wajjin uffataa jechuun barbaada jettee tokko xaabbasteeti jirti. Nagaarree sin gaafachuun daganne nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessaniin isiniin jedha. Egaa warreen chaayinaala keenyaaf aaraa taatan like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila keenya hin taane kottaa maamila keessan keenyatti nu dabalama isiniin jedha. Egaa waa'ee sooshaal miidiyaa kana keessatti yeroo baay'ee beekamtii qabnaa nuti feemesiidha jennee wantoota garaagaraatii dalagaatii oolla. Har'a garuu waan gaarii yoo jennee darbine borullee dhaloonni duubaa dhufuun nurraa barachuutii qabu. Daa'imti keenya irree viidiyoo har'a nuti hojjennu irraa barachuutii qabdi waan barnoota qabu yoo jiraate yoo immoo waan hin taane dabarsine immoo akkasuma ijoolleen keenya irree isa qabatanii deemuutii danda'u. Egaa akkuma beekamu soorettii fi soolaan TikTok irratti ni beektu yeroo hundumaa laayivii irratti sirriitti namoota feemasii ta'anii sirriitti wajjin hin taphatanii jaalallee koo maali jedhanii. Ani yeroo tokko wanti na dabbaru keessaa maalidha seetanii osoo mana tokko keessatti hin galin osoo qaamaniyyuu waliin argin isuma onlaayinii kanaan wal jaallatanii lubbuu koo sii du'ee sii qurxame waliin jedhan kana hedduun jibba jechuudha. Kanaaf immoo soorettiin kan jiraattu Beerut Libaan keessadha. Amma immoo kara biyya ishiitii gaafa galtu soolaniin egaa walitti bu'iinsi ni jira beektanii gizee tokko inaafaa wanti jedhamu ni jira. Namni illee dhugaadhaaf ta'ee sobaafillee gaafa nagaa nama tokko gaafatan namni sun maaliif nu gaafate maaliif nagaa si gaafate dhiirri tokko akkamitti si dubbise jedhaniirree warreen kara intaanitti fudhatanii jiru. Akkuma beekamu kan yeroo darbe viidiyoo abingoo wajjin yeroo hojjetanitti inni immoo jaalala isheerraan qabame akka hospitaala galee lakki ani hin barbaadu soola wajjin nan jira jettee akkatti isaan lola addunyaa lammataa adeemsisanii inni immoo haariishiitiin hospitaala galee jiru ni beektan ture. Achirraa bahee immoo gaafa argitanii yoo jiraatan yuutuubii isaanii soorenda abingoo kan jedhu irratti yoo argitanii yeroo doktorri taa'ee ishii gorsuu ati cinaa isaa hin dhaabbanne taanaan mucaan kun kara intaanetti deema. Kanaafuu ati cinaa isaa taa'uu qabda jedhanii yeroo doktorri itti himu dhageessanitti jirtanii ergasii as deebitee ishiinillee yoo mucaan kun illee wayi ta'ee sababa kootiin waan na ta'eefu hanga dhumaatti isa faana jiraachuutiin qaba jettee weelkaa waliin jedhanii fataa waliin jechaati jiru. Kanaafuu gaa fiqirii keessan isinitti haa urgaa'u. Fiqirii isa guyyaa 2-3 osoo hin taane zalaalama lami ka wajjin hin turtu sinaa taasisu jennaani. Viidiyoo illee yoo barbaadan as keessatti isin dhiyeessuutti hin danda'a. Yeroo tokko feemesii taane jennee bifa qabaanne jennee nuti namni hundinuu nu faana oola jennee gizee tokko maaliif seetanii nuti shamarran gaafa jedhamnu ibidda baannee deemna. Maaliif taanaan namoota tokko erga nama tokko jaallatanii nama tokko bira qalbii waliin qoosanni jira garuu qoosaa kara hin taanetti deemuun gaarii miti. Namni dhiirri tokko kan jaalalaan qabamu waanuma xiqqoodhaan kolfa kee argee waa tokkoon argeeti jechuudha kan jaalalaan qabamu. Asirratti kan adagaa baatee deemu nuni warra shamarranii bakka namni tokko serious akkuma obboleewwanitti yoo itti dhiqxe bifa obboleewwanii fi bifa jaalalaatiin yeroo walitti siqan namoonni tokko dafanii eenyu irraan namaan qabamuutii danda'u beektanii.
jaalalaan qabamuutii danda'u asirratti immoo nama tokko jaalalaan miituurra ofii keetiif of qusachuu namni sun irree reakshinii kara jaalalaatti ni dabarsa yoo ta'e daftee ati saaphi argaa jechuudha malee nama tokko ibidda keessa galchuun hin barbaachisu kanumaafuu sooretti otoo hin taane fakkaattonni irree akka ishiitii warreen jiran maaliif akkas gootu nama tokko jaalalaan qabsiisuudhaaf nama lapheen keessan isin bira hin jirre isa bira hin jirre yookiin immoo nama boru jaalala wajjiniin hin jiraanne qalbii isaa cabsuun gaarii miti isiniin jedha viidiyoon koo har'aa kana fakkaata viidiyoo koo yoo jaalattan like share gochuu hin dagatina akkasuma warreen maamila siimboo hin taane kottaa maamila siimbootti dabalaman isiniin jedha kas wajjiniin ture ana obboleettii ishii maskii fiqiriidha guddaa galatooma